السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتني وبليين ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu baga nagaa taatanii Rabbi sa'aatii tanaan isin gaate ammallee nagaa fi rahmata ofii kadhuma hin qabne keessa Rabbi isin haa jiraachifatu. Bakka jirtanitti nagaa fi rahmata ofii kadhuma hin qabne Rabbi keessa jiraadhaatiin jira. Rabbiin biyya teenallee biyya nagaa nuuf haa taasisu. Biyya teena biyya nagaa haa taasisu ka du'etti haa araaramu. Ka harka zaalimaa jiru Rabbi harka zaalimaatiin nu haa baasu. Rabbi walii galtee tokkummaa Rabbi nu haa kennu. Odoo amantii waliin qoodin odoo gandaa waliin qoodin Rabbi tokko nu haa taasisu inshallah. Akkuma jirtanii afaan obeettanii amantii qabdaniin Rabbi keessan kadhadhaa Rabbi keessanitti bu'aa isiniin jira inshallah. Wanti qabadhee isinii dhiyaadhedha. Viidiyoo gabaabduu akkamitti borcii balleessine jechuun waan xiqqoorra yeroo gabaabaa keessatti akkaataa haala ittiin borcii balleessinu jechuudha. Inni sunis maal jechuun keessanii oolu nafaana turaa hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Inni asitti argitan kun fistiidha yookiin naani daabboo afaan Arabaatti fista jedhama. Isa kana inni kun ammoo zayituunidha. Kun ammoo loomiidha yookiin leemuuna. Inni asitti argamu ammoo zaatara jechuudha. Kun ammoo shinii duwwaadha. Akkamitti akka yeroo gabaabaa keessatti borcii balleessinu isinitti agarsiisa. Isa kana tistiin kun waan tallaaja keessaa ba'eef ho'ifadhee dhufe inshallah. Tistii kun ho'ifadhee dhufeera. Akkamitti yoo jedhame asirratti tista kanarratti zayituunii jechuudha. Hanga danda'ame tokko irratti naqna jechuudha. Zayituun argaa jirtanii zayituun asirratti hedduu isaatti naqee jira. Isa waliin geenaa akka Allahu akbar rana jalaa jige akkasitti walitti cabsina. Ammas isa kana irratti zayituun naqaa jechuudha. Akkuma argitan zayituun sirriitti baay'isee itti naqeera jechuudha. Isa kana irratti ammoo maal naqadha? Zaatara jechuudha. Zaatarri kun biyya keenyallee hin jira waan namoonni jechuu miti. Zaatara jechuun namni xooshinee hin beekne hin jiru. Biyya keenyatti xooshinee jedhamti. Biyya Arabaa kanatti zaatara wanti keessa jiru ammoo saliixa jechuudha. Biyya keenya jira. Asitti ammoo zayita buufadha. Akkuma argitan kana zayita asitti buusee jira. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Na jalaa jiga guddaadha waan ta'eef nuusa finjaana godheera. Amma maal godhaa loomii kana fidee gimmaasha loomii kana itti cuuffaa. Gimmaasha sitti godhuu dandeettanii tokko sitti godhuu dandeettanii. Akkasinitti argamu laala zayitiin baay'eedha jechuudha. Nuusa jalatti dhiyaateera. Isa kana haala salphaa yoo itti fayyadamnee sirnaan itti fayyadamnee jenne borcii sirriitti balleessa jechuudha. Hedduu isaa gaariidha. Nagaroo irraa fayyadameeti waan ofii kiyyaa irraa fayyadamne asirratti gadi isiniif dhiisu ofii kiyyaa irraa fayyadamee waan arge jechuudha.
irraa argeef isinii fi akka isinillee irraa fayyadamtaniif asirratti isinii fide. Zayituuniin tun ammallee deebitee waa hedduuf faayidaa guddaa qabdi. Borcii bichaa odoo hin taane fuula keenya kan walitti shantar jedhee yookiin akka nama umurii manguddummaatitti deemee walitti shantar jedhee walitti shanturee jedhe isaafillee hedduu isaa faayidaa qabdi. Isa zayituuna kana jechuudha hanga ji'a lamaatiif walirraa odoo addaan guutuu yoo fayyadamte fuulli keenya ka duraan walitti shanturee yookiin bifa biraa baase haala salphatti akka fuula yookiin daa'imaa yookiin ijoollee xixiqqootitti deebi'a jechuudha. Ji'a lamaaf odoo addaan hin guutiin halkan yeroo raftu fuula kan kee dibataa yoo rafte hedduu isaa bareedaa hedduu isaa irraa fayyadameera hedduu isaa faayidaa isaa guddaa isaa irraa argadheera. Ammas deebi'ee zayituunuma kana garaa nama goggoge jechuudha. Injiraamire garaan nama hin goggogaa nyaanni biyya ormaa kunis nyaata madaalamaa yookiin nyaata pirootiinaa qawwaan hin taaneef hinduun uf hin jiraannaaf waan nyaatamu. Sila ta'eef isa kana yoo itti fayyadamtanii ganama kana garaa duwwaatti jechuudha. Lubbuu nama ariitii akka lubbuu isin ariine loomii yoo itti dabaltanii fayyadamtan hedduu isaa garaa goggogeefis bareedaa borciillee sirriitti balleessiti. Nyaata biraa isin nyaachiftu jechuudha. Maaliif gizee hunda borcii balleessuuf yoo jenne isumaa fi gizee kaanee ganama faxuura nyaannu tistii tana guddaa odoo hin taane isuma takka jechuudha. Isuma takka isinuu lamaan san cinaa cinaatti zayituun itti naqnee of feetan zaatara hojii bitan zayituun hojii yoo nyaatan nyaata biraa isin nyaachiftu isin cufa jechuudha. Isin cufa waan isin cufuuf nyaata biraa isin nyaachisu ammoo bishaan irratti dhugaatii baay'isuudha. Haala salphaatti karaa salphaatti borciin keessarraa keessu borciin isarraa bada. Ammas borciin narraa baduu dideetu jedhameen jenna isuma kana fayyadamaa biratti ispoortii dalaguu qaama sochoosuu cadhifneetuma qaama keenya sochoosuu dhabuu yoo ta'e borciif nu saaxila waan ta'eef akkasitti itti fayyadamaa isin jira. Amma immoo isa kana isin tarbiisaa zayituuna kana maaliin goota jechuun keessanii oolu akka nu sobdin jenne fuula keessan duratti dhuga jechuudha. Bismillah. Finuu akkuma argitan dhugeera zayituuna jechuudha. Shiniin duwwaadha. Akkasii itti fayyadamaa hedduu isaa bareedaa hedduu isaa karaa salphaan borciin keenya nurraa badaa kan rakkisee jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole viidiyoo kana subscribe share like naaf godha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Aga waan biraatiin walitti deebinutti viidiyoo biraatiin walitti deebinuun nagaa fi rahmata rabbii kadhuma hin qabne keessa naaf jiraadhaa isiniin jedha inshallah. Video beralih video waan ofii kiyya irraa fayyadamee argee irraa fayyadame jechuudha. Qabadhee isiniif deebi'a. Yoo isinitti tole ilaalaa irraa fayyadamaa. Like gochuun dagatinaa, share, subscribe gochuun dagatinaa. Isiniin jedha obboleeyyan like fi share fi subscribe jetti gatiin kafallu wanti gatiin nu kafalchiisaa hin jiru. Feenuu ilaalaa fedhuu baatu itti dhiisna jechuudha. Yoo waan nama fayyadu ta'e irraa fayyadamna yoo nama waan fayyadne ta'e illee ittuma dhiifna. Garuu maaliif harki keenya ol kottafatamee ijoollee amaaraa laalaa ijoollee amaaraa akkasaa itti guddisanii anu gara rabbi dubbachuu fi na ajaa'ibsiisa. Anu fi kiyyaa yuutuubii badadhee fi odoo hin taane yoo ilaalu ka isaanii hin hordofan kamiyyuu YouTube kamii ta'e araba jalallee seenaa hin hordofa beektanii afaan arabiffaallee ta'e afaanuma kam hatta afaan Indoneesiyaa Banglaadeshii afaan hin beekne yoo arge jedhe jala seenee hordofa. Yoo waan inni haasa'u sanis wallaale bakka waan inni dalagu saniin argaa waan sa irraa ka'ee akkeessa jechuu waan san dalaguuf tattaaffii godha. Irraallee barumsallee hin argannaa irraallee fayyadamnaa namallee fayyadna. Sila kana ta'eefi walaa jajjabeessinuu gatii ittiin kafalluu share walii godhuu subscribe walii godhuu gatii ittiin kafalluu wanti kun yookiin anani birrii irraa argadhaafi miti birrii ani jechuudha birrii kadalagadhe yoo kadalagadhu kan keessa robbi barakaa naan kaa'e ka YouTube irraa dhufuuf wama faayidaa naan qabu
Asaniifis miti yookiin YouTube kanas yeroo gabaabaa irra turuu danda'a ta'a. Imalli kiyya gara biyyaa ta'a. Gaafa gara biyyaa imalee alam irratti argamu hin beekamu. Hangasiifuu jedhee waan ofii baradhe kana gaafa biyya gale carraa akkanaa waan hin arganneef carraa kana argachuu waan hin dandeenyeef akka ani irraa fayyadama isinis irraa fayyadamtan jedheeti. Irraa fayyadamaa isiniin jedha soba hin jedha namni tokko soba wanti YouTube kanarraa birrii argachuuf hin gidiifi miti. Jedhaniitiin koomentii namoota YouTubein isaa waqaawwan isaa guddaa ta'e jalatti koomentii argaa. Yeroo hunduu deebi'ee miidiyaa biraa irratti illee haasa'a. Miti hundi dhugaallee miti hundi sobaallee miti. Ani wanta ofii kiyyaa fayyadamee irraa arge isinii fida malee waan ofii kiyyaa hin fayyadamne waan nama miidhoo ta'e anallee boru rabbarraa na gaafata jechuudha. Waan rabbarraa na gaafatu hin dalagu. Saniifi kanaafuu ilaalaa itti fayyadamaa yoo isinitti tole like, share, subscribe naa godha. Yoo isinitti illee toluu baatee isin dhiisisiisan laalaatuma irraa fayyadamaa subscribe illee godhina, like illee godhina, share illee godhina isiniin jedha. Akkas nagaa keessa naa turaa isinitti dheereffisee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaanillah.